Dirredhawaa ona afran qallooti. Afran qalloon ilmaan afur dhale. Isaanis Obborraa, Dagaa, Baabbilee fi Alaa kan jedhamanidha. Tartiiba isaanis waliin haa ilaallu. Obborraan Akkichuu, Biilii, Dooranii fi Dagaa dhale. Dagaan Jaarsoo, Hummee fi Noolee dhale. Ilmaan Dagaa magaalaa Dirredhawaa keessa baay'inaan jiraatu. Baabbilee, Hawwiyyaa, Irreellee, Hebanoo fi Girii jedhamu. Alaan ammoo ilmaan 12 dhale. Isaanis Abbaadhoo, Abbayii, Guutayee, Eree, Arrojii, Bubbuu, Nunnuu, Diiramuu, Mettaa, Galaan, Gooloo fi Makkoo dhale. Magaalaan Dirredhawaa seenaanis seeraanis lafa Oromooti. Moggaasni magaalaa Dirredhawaa jaarsa maqaan isaa Dhawaa Muudee Elemuu jedhamu ilma afran qalloo keessaa gosa alaatirraa kan ta'e mudhii waliin qullaa deemu irraa akka moggaafame seenarra gaaba'u. Jaarsi kunis abbaa Dirredhawaa jedhamuun beekama. Magaalaan Dirredhawaa tilmaamaan Finfinnee irraa kiiloomeetira 515, Hararii irraa kiiloomeetira 55, Jibuutii irraa kiiloomeetira 311, magaalaa Durii Jaldeessaa irraa kiiloomeetira 45, Adaamaa irraa kiiloomeetira 415, Ciree irraa kiiloomeetira 189, Calanqoo irraa kiiloomeetira 69, Haramayaa irraa kiiloomeetira 35 fagaattee argamti. Hanga dhuma jaarraa 19ffaatti lafti magaalaa Dirredhawaa lafa horsiisee bultoonni irra bobbaafatan jedhama. Uummanni gaarreen Harargee irraa loon isaanii qabatanii gara magaalaa Dirredhawaa itti deddeebi'uudhaan ilchifachaa akka turan ni dubbatama. Finfinnee fi Dirredhawaadhaaf daandiin baaburaa ayyaanni kan dhiyaate bara 1877 ta'utu himama. Yeroo sana lafti magaalaan Dirredhawaa irratti ijaaramte bosona keessi isii bineensota hedduun guutame ta'uu abburaaf biyya Faransi tokko barreessee ture. Muddee bara 1902 daandiin baabura Dirredhawaa yoo dhaqqabu lafti duraan qullaa turte foolii magaalummaa qabaachuu jalqabde. Sababa ijaarsa baaburaa fi daandii baabura Dirredhawaatiinis suuqiiwwan manneen jireenyaa ijaaramuu eegalan. Dirredhawaan magaalaa ta'uudhaaf waggaa tokko qofa akka itti fudhate barreeffamni waa'ee magaalattii tokko ni ibsa. Osoo oolee hin bulinis daldaltoonni Indiyaa fi Arabaa Dirredhawaatti waa bituu fi gurguruu eegalan. Lafti bakka magaalaa jedhamtu kunis saffisaan guddatte. Maaliif jennaan injiinaroonni jajjaboon kanneen akka Faranjii, Awurooppitaalee Giriik naannawaa sana waan qubataniif. Kaaziraan ammoo silumaa warra Awurooppii keessa jiraachuu qofaaf eeyyamamte. Kaaziraan kutaa magaalaa Dirredhawaa keessaa tokko yoo taatu lammiilee Yurooppii garuu lafa bal'oo dhuunfachuudhaan irra jiraataa turan. Boodarra lafa gariillee kireeffachuu eegalan. Magaalaan Dirredhawaa hambaawwan adda addaa qabdi. Dhufaatii baaburaa lafaatiin wal qabatee bara 1902tti magaalaan Dirredhawaa dhaabbatte. Bara 1908tti mana barumsaa ammayyaa Faransaay dhaabbate. Bara 1908tti manni maxxansaa jalqabaa dhaabbate. Gaazexaa mata dureen isaa Amiroo jedhamu oomishe. Bara 1911tti hospitaalli Faransaay tajaajila fayyaa hawaasaaf kennuuf dhaabbate. Bara 1919tti manni barnoota hawaasaa Giriik dhaabbate. Mana jireenyaa Sheek Ibraahim Bilisaa kan bara 1919tti ijaarame. Bara 1928tti daandiin Dirredhawaa fi Harar wal qunnamsiisu hojjetame. Haa ta'u malee konkolaataan magaalaalee kana lamaan jidduu kan deeme waggaa tokko booda jechuun bara 1929tti akka ta'e dubbatama. Dildila dachaatu bara 1966tti hojjetame. Jiddugalli gabaa Kafiraa bara 1940tti dhaabbata. Siidaa yaadannoo loltoota Ingilizii 3 fi biyyoota Afrikaa kan biroo 73 babal'insa Xaaliyaanii mormuun ajjeefamanii fi kan kana fakkaatan kaasuun ni danda'ama. Dirredhawaa lafa daldalaaf mijooftuu waan taateef Faransaay bu'uuraalee misoomaa bifa garaa garaatiin dheeressuuf babal'isuu eegalan. Haaluma kanaan bara 1929tti abbaa qabeenyaa lammii Faransaay Herman Faar jedhamuun waarshaan daakuu fi mokoroonii dhaabbate. Bara 1935tti manni barumsaa hawaasaa Indiyaanotaa yookiin Baaliyaanotaa dhaabbate. Bara 1935tti akka biyya kanaatti yeroo jalqabaaf koobilistoon yookiin dhagaa koobiliidhaan kan hojjetame. Daandiin kan hojjetame magaalaa Dirredhawaa keessattidha. Yaadannoo kana ibsuufis siidaan koobilii magaalattii keessatti dhaabbatee jira. Moggaasni maqaa kutaawwan magaalattiis gariin afaan Faranjii, gariin immoo afaan Oromooti. Warra gita bittaa nafxanyaa akkuma lafaa fi nama Oromoo maqaa jijjiiraa turan magaalaa Dirredhawaas qubeedhaa jedhu waan hin dandeenyeef daa bakka buufachuun Dirredhawaa jechuun moggaafatanii yaamaa turan. Dirredhawaa Oromiyaa bahaa ona afran qalloo lafa olaantuu gama jalaatti dirree gammoojjummaa qabduu fi gama gubbaatiin qilleensa qabbanaawaa fi ho'aa qabdudha. Magaalattiin kaabaan dalgee 927 fi kibbaan immoo 949 jidduutti akkasumas bahaan gadee 4138 fi dhihaan immoo 4219 jidduutti argamti. Akkasumaan lafa akka dhangaggoo Qarsaa Lagai Calanqoo Qullubbii Haramayaa Kombolchaa Hursharar Halchoo fi Sarkamaa wajjin daangaa qooddate. Dirredhawaa haala qilleensa sadanuu jechuun gammoojjii ho'aa baddaa haa ta'u malee qilleensi magaalattii ho'aa fi goggoggaadha. Guddaan isaa sentigireedii 34 yoo ta'u xiqqaan isaa sentigireedii 18.2 ta'a.
dimshashumatti lafti dirra dhawaa sirrii irraa galaana meetira 960 irraa hanga meetira 2500 dheeratti. Roobni waggaan miilimeetira 617 yoo ta'u gammoojjii ho'aa waan taateef gara gannaatii fi birraa beekuun rakkisaadha. Maqaawwan baadiyyaalee dirra dhawaa kan duraanii Garbaa Ganamoo, Jaldeessaa, Qaallichaa, Balawaa, Kurtuu, Awwallee, Biyyoo Awwallee, Bishaan Bahee, Bakkee Halloo, Adaada, Laga Birraa, Laga Dool, Laga Harree, Laga Odaa Mirgaa, Laga Odaa Gunuunfataa, Laga Aannanii, Marrakaa, Harrakaa, Malkaa Jabduu, Haloo Buusaa, Ujumaa, Waahii, Hasallisoo, Hululuu Mojoo fi kanneen biroonis ni jiru. Gaarreen dirra dhawaa marsan 11 kanneen armaan gadiiti. Gaara Qafiraa, Gaara Kiyyoo, Gaara Dibooyilee, Gaara Kooraa, Gaara Toomaa, Gaara Raabal, Gaara Falamaa, Gaara Diimaa, Gaara Butujjii, Gaara Kottee yookaan manni barumsaa haayiskool amma gubbaa jirudha. Gaarri Baabboo ammoo Galaana Dachaatuu fi mana barumsaa haayiskool kan jidduu jirudha. Dirreen Dahoo guyyaa rakkooti. Aya hayyootaa fi qabsaa'ota biyya seenaan aartii qabsoon itti biqileedha. Hawwisoo fi sirbi afaan Oromoo kan achi keessaa itti jalqabeedha. Hawwisoo afran qalloo, hawwisoo biiftuu biyyaa, hawwisoo aduu birraa, hawwisoo maskoobii fi kan kana fakkaatan dirree keessatti gadi dhaabbatanii biqilanii daraaranii firii argatanii waan firichaa ammoo Oromiyaa wal gahe. Dirreen biyya jaalalaa biqilchituu goototaa fi hayyootaati. Wallisaan isinin boojii inni xiqqaata. Dirree dhawaa deemanii baqilaawwaa fi mushabbaka osoo nyaatin kan deebi'u kan hin jarjare yookaan ammoo nama daawwachiisuutu itti laafa jedhama. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya wal Oromiyaa har'aaf qopheeffannee asumarratti xumurra. An qopheessuun kan isin biraan ga'e Zabdiin Kaliifaati. Gulaalaan qophii kana Nuraddiin Shaafii wajjin ta'uun haga torban wal Oromiyaa biroon walitti deebinutti akkuma gaazexeessaa taana injallatti nuuf laafee qorannee qaroomna hunduu bu'aa qaba hundumataa jomna sooshoolojii jedhan hawaasa qoranna arteedhaaf oguma gaazexeessaa taana injineera taanee biyyattiin jaarranna taarika ummata dabre beekuu feena kun hundinuu eegaa nummoo eenyuneeyna yoo baranne hamaaf gaarii addaan beeyna khayreettiin kuufannee bortaan abbaa seena beekumsa siifachee qoradhuun barii dachee biyya lafaa ji'oogiraafii fi sirrii information science waa'ee kompiitarii dagaagina biyya baayookeemistirii oomisha guddina akkaataa industirii makaanikaal ta'uu siviil injineerii qonnaadhaan misoomuuf waa'ee agriikaalcherii waan nu dabre durii nuuf dhaqqabuu yaala dhaga'i hubadhu waliif naa dabarse faayidaa lakkoofsaa hin qabne barumse halka rabbii baruuf uumama yuunivarsi faayidaa wallaansaa qorachuudhaan arsi adeemsi siyaasaas ni qaba saayinsii nuuf gahaa taa'insi kaasee inni laalla.